Down, down, Abby. Ano ta kana si kuti sa akin? Down, down, Abby. Down. Malta ere kanarra jiraatto du'eera foonirraa dhumeela fittoo ba'eera. Maal taate jechuurra kaanee murteessinee du'a baraaruudha qabsoo finiinsine. Gaafii mirgaati gaafiin jawaar gaafate. Gaafiin jawaar gaafii abbaan biyyaa gaafatu. Timshaashimatti gaafiin jawaar Mahammad dhiigaan malee hin deebitu. Dubbiin daran jabaate Shimallis Abdiisaa mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan Condhuur jechuun kan beekamu namni itti ka'e namni kun sammuu hin qabu doofaadha garaa guddata dilbii jechuudha. Urazi Down, down, Abby. Ano ta kana si kuti sa akin? Down, down, Abby. 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 Hawwattoota keenya kabajamoo kan daawwachaa jirtan kun OMN sagalee uummata gaazexeessaa keessan Guyyoo Waariyoo Abjirmaati. Oduulee miidiyaa hawaasaa irraa walitti qaban takkaan isinitti hima. Biyyattiin Itoophiyaa akka fiinxaleeyyiin warra kaabaa jedhanitti biyya Rabbi eebbise, biyya waaqarraa buute, biyya Quraana keessatti himamte, biyya Matsaaf Qudduusii keessatti himamte jechuun itti dhaadatan, addunyaan guutuun itti gargaaruun biyyattiin tun biyya mootummaa hin qabne, mootummaan haaraa reef dhufe waggaa 3 keessatti riikoordii hedduu galmeesse. Nama akka bineensaa nyaachuu eegale. Ummatuma keessaa bahe uummata Oromoo nyaachuun, ajjeesuun, hayyoota isaanii hidhuun, kophaa isaa gulufuu filate. Mootummoonni addunyaa itti ka'uudhaan jaalli kiyya Doonaald Tiraamp osoo aangorraa hin bu'in dura namtichi kun sammuu hin qabu gowwaa Afrikaa qofaa miti addunyaa galaafachuuf deema jechuun maallaqa Itoophiyaaf kennuuf dura irraa kutate. Kaadirileen bilisiginnaa Doonaald Tiraamp akka injifatamu waan kadhachaa bahanis Joo Baayiden eega gara aangootti dhufeen booda dubbiin hin jabaatte. Joo Baayiden mootummaan Itoophiyaa akka hin jirretti hubachuudhaan namtichi kun gowwaadha wajjin hin haasa'u na hin madaalu jechuun mootummaa Keeniyaa wajjin haasawa eegale. Tun salphina guddaa miidiyaaleen addunyaa Reuters, Al Jazeera, BBC, Washington waan kan wal harkaa fuudhu jiran. Dubbii kana ilaalchisuun qondaalli mootummaa Abtaayyee Danda'aa kan namoonni hedduu miidiyaa hawaasaa gubbatti harree shookkee jechuun maqaa isaa waaman waan kijibaa waan dhugarraa fakkaate takkaa lama barreessuun eegale. Inni biraa mootummaan Eertiraa kan biyyisaa akka nugusaatti waamu kan filannoon hin jiru jedhu waaqan namuuti jechuun ka haasa'u gorsa Abiy Ahmed ta'uun kan beekamu biyyasaa galaafachuun siyaasaan isaa biyya isaatti hin dhaabbanne gara Itoophiyaattis as dhufte dubbiin hin jabaatte hin maraatte. Namtichi Eertiraa bira dabree Itoophiyaas bulchuu eegale dubbiin daran jabaatte. Shimallis Abdiisaa mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan Condhuur jechuun kan beekamu namni itti ka'e namni kun sammuu hin qabu doofaadha garaa guddata dilbii jechuudhaan. Jalqabuma dandeettiin osoo hin taane namni kun jalqabarraa jaakeetti Abiy baata homaa hin beeku haasawa hin beeku jechuudhaan kan komata.
jechuudha namoonni hedduun maqaa nam kanaa kan kaasan addunyaa dhiisii laftillee itti gargaarti. Warri kaanis yeroo inni gar miidiyaa ba'u yaa rabbi nu baasi badaa maal dubbata jechuun sodaatan. Badaadha maal dubbata jechuun sodaatan. Dubbiin daran cimti. Haalli siyaasan Itoophiyaa itti jirtu hedduu nama dallansiifti. Miidiyaaleen addunyaa Boris Johnson kan Ingilaandi bulchu mootummaa Itoophiyaa irraa paawundii miliyoona 300 kutte. Ameerikaan doolaar miliyoona 272 kutte. Qeerroon Jarmanii hiriira bahuun addunyaa salphifte. Namtichi kun waaqaaf laftillee itti kaate. Hoomaan beeku gowwaadha. Hayyoota ofirraa ari'a. Gowwaa warra nama arrabsu ofitti waammata. Ifiillee badee biyyattiillee galaafate jechuun akkasi walii ibsaan gabaasa kiyya kaadhaasumarra gabaabsa. Ulfaadha walitti deebina. Mee abdii Oraazii Entertainment tamilee kennaafii ergaa sanarraa sirraan deebi'uu qaba jeetiin gaafiin sun barri sun bara qabsoon teenyaa sitti keessa finiinte nama piroofeesara wayiitiin jeeni piroofeesara waggaa dheeraa piroofeesarummaa biyyaa biraatiif hojjechaa ture kana daawwannaaf biyya dhaqe Oromiyaa dhaqe hogguu daawwate wanni isaan daawwachiisan qabriidha. Qabrii tana dhaqee daawwateeti qabrii gubbatti dhagaa qabrii gubbatti piroofeesar Abaluu dhalatee waggaa 3 du'e piroofeesar Abaluu dhalatee waggaa 5 du'e piroofeesar Abaluu dhalatee waggaa 2 du'e dhagaa qabriirra kanumaa jira. Kana piroofeesarri biyya biraatii dhufe kun hay piroofeesar Abaluu dhalatee waggaa 5 du'e dhalatee waggaa 2 du'e dhalatee waggaa 1 du'e kun maalii jee gaafate kan akkasii katabamuuf nuti biyya teenyatti Oromiyaatti jaaniin namni hangoma biyyaa hojjete urmii isaa qabnaa fi as dhufee waggaa 2 qofa hojjete achi booda amrii ta'e sanii fi waggaa 2 waggaa 3 waggaa 5 jennee katabnaa duuba aniin kun amma yooniin amma du'e maaliin jaamaa jennaan piroofeesar Abaluu dhalatee akkuma dhalatee du'ee jenneeti dhagaa qabriirra sii katabnaa jaaniin jechuudha. Kanaafuu akka dhalannetti warra du'e osoo hin taane qabsooyinee saba keenyaafis sagalee taanee kabiyyaa baanillee warri biyya alaa baargara nyaatanii jaaniiti maqaa nuu baasan warri achiisuun jechuudha. Qabsoon nuti asii goonu ibidda kanarratti abdoo qaadii hedduu si galatoomfadha. Hayyootan keenyaa fi gartee warreen waan kana qabsoo tana jalaa jaaka. Wal gaafadhaa lammiitoo deebisaa gaafii tana. Nu biyyaafis jiituu tan jaraa caaltu Oromiyaadha qabna. Humna namaatiis taanaan rabbiif galanne agayuu qeeroo fi qarreedha qabna. Nama nuun deemus hayyuu Jawaar Maammafaadha qabna. Biiflee darbatee hin dabne kan lubbuu fi neelanne. Leenca lammiif gaachanaa baraddoo qaadi qabna. Dhiigarra martee gumaa baasuudhaaf gadootu jaalmarroodha qabna. Hanqina maali qabna bara dhufaa fi dabraa hidhaadhaan ukkaanfamna. Gaafii mirgaati gaafiin Jawaar gaafate. Gaafiin Jawaar gaafii abbaan biyyaa gaafatu. Timshaashumatti gaafiin Jawaar Mahammad dhiigaan malee hin deebitu. Roga hundaa finiinsaa barayyuu booyuun fafaa karaa cabtee naa yaaftu. Lallabii lola labsii iyyiitii ya dabarsi. Dhiira guyyaa murtiidhaa dhawwaaqii dhageessisi. Tunta duriin gargarii ni garta lallabii dhageessisi. Biyya abbaan qabne seeteeti fadhii doonnu daawwatu yartuun nu kaadhimatte. Asirratti raawwattuu kayoo baasii bobbaasii Jawaar Mahammadiidhaarraa gannuu baasii. Gaafii mirgaati gaafiin Jawaar gaafate. Gaafiin Jawaar gaafii abbaan biyyaa gaafatu. Timshaashumatti gaafiin Jawaar Mahammad dhiigaan malee hin deebitu. Roga hundaa finiinsaa barayyuu booyuun fafaa karaa cabtee naa yaaftu. Yaa gabaabaa hanga qubaa waan ati na goote garaa na guba. Qeeroo baqachiiftee taan bahara gubbaa baaftee fiddee Awurooppaa gannaytee haanii siraariin dhamaafte. Hanqa hafee biyya deebi'ee hidhaadhatti galchite.
ati siif hin baddu harkuuf teenya mana murtii addunyaa dhaabbachuudhaaf teessa quba qabaadhuu ni dhageessa quba qabaadhuu ni dhageessa yaa shaggaa baadiyyaa maaliif alaala dhaabbattee na eeyda walalooteetii yaade ergaan keetis gurguddaadhaa dhaamsa keessaniin barbaada shaggaa asni dhiyaadhu shaggaa hoos na dhiyaadhu atis mee takkanaa baroodii galatoma. Abdii fadhiis naan jedhee kootti jennaaniin dhufe waan qindeeffadheen qabu haa ta'u garuu kitaaba tokkorraa kan hin dubbise jabaa isinii jedha. Nagama. Diko kasih gara mana ya? Eeyyeen namoota baay'eedhaaf shakkiidha waa'een dimokiraasii waa'een mirgaa fi dirqama uummata Oromootiif haaraa jedhaniin isaaniif kan deebii taatu hamma dhugaan kararraa dabe hamma dharri qooqa baasee iyyatti nuti sammuu dhugaa karatti deebisuudhaaf dharammoo marreen suuqa kaa'uudhaaf ni falmanna isaan warra Oromoon dimokiraasiin beekan jedhan sanaaf bara durii sanaa bara arfaasaan bunaa bara nagaan hin jirre kan waliigalteen onaa isaan sun warra akkasii isaan kun warra abaluu bara jedhee hundumtuu aangoodhaaf wal kabalu bara sana keessayyuu bara geegaboo fi wacaan hundeen lafaa raafamu bara buqqee dhaabuudhaaf buqqeen bakkaa kaafamu bara sana keessayyuu Oromoon qaroomaan saaqee fulaa sirna gadaa isaa keessa nagaadhaan olee bula bakakkaa bu'e jedhee balaqqeessaaf hin na'u utoo hin ilaalin arga karaa bakkalchi ba'u waa'een dimokiraasii waa'een mirgaa fi dirqamaa miitii uummata Oromootiif seenaa waggaa 20 akka qaamaatti baannee akka gogaatti uffannee akkoo fi akaakileedhaan dhalanneetti guddanne haa ta'u garuu bara bonni baay'ate bubbeen lafa booressa bara bonni baay'ate bubbeen lafa booressa michummaan daangaa darbe bulee nama diinessa fuufatee dhiisa malee jabbii mucha harree hin hodhu kan garaan firan godhin Oromoo koo hadaraan firan godhu dhiira diina gidduu goota lugni marsitee yaate itti dhaadattu dhiira diina gidduu maal taatee gaafattu badii tokko malee nagumaa yakkanii miila gaadi'anii dubbachuu dhorkanii maal ta'eree kanarraa jiraattoo du'eera foonirraa dhumee lafittoo ba'eera maal taate jechuurra kaanee murteessinee du'a baraaruudha qabsoo finiinsine innoo nuuf akkana nutoo isaaf jennee deebii seenaa boriitiif hojii qabu hojjanne teenya hidhii xuuxuunno bu'aa hin argisiisa lakki callisiin kun bornu gaabbisiisa lakki haa saba koo caba nama hin cabno qabsoo finiinsinee jiraatti haa qaqqabnu isin jedha galatuma.